Akkam ooltan hordoftoota chaanaala kanaa, yeroo darbe gaaffilee adda addaa gadhiisuun kiyya ni yaadatama. Ammas gaaffilee manneen barnoota bultii addaa fi ifa boruu sadarkaa lammaffaatiif warra dorgomanii fi gaaffilee isinii gadhiisuun kiyya ni yaadatama. Har'a immoo deebii qormaata seensaa kan afaan Oromoo isiniif qabadheen dhiyaadhee jira. Deebii isaa barsiisaan qopheessee natti kenne waan ta'eef ofiif asirratti dhiyaatee dhiyeessuudhaaf waan biizii ta'eef dhiifama isiniin jedha. Kanaaf inni kunis kan bara dheengaddaa ijoolleen qoramte afaan Oromoo akka asii gaditti isiniif deebi'ee jira waan ta'eef hanga dhumatti na wajji turuudhaan sabiskiraayib, laayik, sheer godhaa isiniin jedha. Gaaffiin tokkoffaa afaan Oromoo kan bara 2017 hagayya waggaa kana kan qoraman jechaadha. Dureettii fi burqaan barattoota kutaa 9ti. Hima kana keessatti kan jala sararan barattoota kutaa 9ti kan jedhu kun. Inni kun maal agarsiisa? A. Gaalee maqaa ibsaa. B. Gaalee durduubeeti. C. Gaalee gochimaati. D. Gaalee maqaati kan jedhu. Deebiin keenya gaalee gochimaati. Inni kun maal ibsaa? Gochima ibsaa jechaadha. Kanaaf gaalee gochimaati. Gaaffiin itti aanu immoo bamaqaa ilaalchisee kamtu sirriidha? Bamaqaa kan jennuun iddoo maqaa bu'ee kan tajaajilu jechaadha. Kanaafiyyuu ramaddii agarsiisa. Fufiilee maxxanfachuun danoomina agarsiisa. Bakka maqaa bu'uun tajaajila. Ramaddii agarsiisa kan jedhu kun dhugaadha. Bakka maqaa bu'uun tajaajila kan jedhu kunis dhugaadha. Waliin dubbii keessatti irra deddeebii hambisuuf oola kan jedhu kunis sirriidha. Kanaaf kan sirrii hin taane fufiilee maxxanfachuun danoomina hin agarsiisu jechaadha. Kanaaf deebiin keenya kan soba ta'e baa. Gaaffiin itti aanu immoo boonaan atattamaan gara mana barumsaa deeme. Jechi jala sararame tajaajila maalii kenna? Atattamaan kan jedhu kun jala sararamee jira. Kun ariitii agarsiisa. Ariitiidha. Kanaafiyyuu atattamaan hoo jedhe A. Maqaa. B. Maqaa ibsa. C. Gocha ibsa. Gochima. D. Gocha ibsa kan jedhu. Deebiin keenya akkaataa gochi kun itti raawwate ibsa waan ta'eef atattamaan kan jedhu kun gochi ibsa kan jedhu deebiin daa ta'a jechaadha. Gaaffiin afuraffaa hima keessatti yaada handhuuraa keeyyatichaa qabatee kan argamu maal jedhama? A. Hima callaa. B. Hima murtaawaa. C. Hima ijoo. D. Hima goolabaa. Deebiin keenya hima ijoo kan jedhu caataa jechuudha. Himni ijoon hima keessatti yaada handhuuraa kan qabate jechaadha. Keeyyata keessatti yaada handhuuraa kan qabate hima ijoo jedhamaani. Gaaffiin shanaffaan immoo qajeelfama lammaffaatii jechoota kennamaniif filannoo hiika sirrii qabate filachuun deebisuudha. Shakkii kan jedhu A. Hiikni shakkii maali? A. Karaa. B. Mamii. C. Sodaa. D. Rifaatu. Deebiin sirriin mamii kan jedhu B ta'a jechaadha. Gaaffiin ja'affaan immoo cunqursaa kan jedhu A. Roorroo. B. Dallansuu. C. Mormii. D. Komii. Deebiin inni sirriin kan cunqursaa jechuun roorroo, cunqursuu jechuun itti roorrisuu kan jedhu deebiin keenya A ta'a jechaadha. Gara gaaffii itti aanu dhaquudhaan fi dubbisa kana sirriitti dubbisuu qabna. Hayyuuleen garaagaraa maalummaa afaan gama adda addaatiin
ilaaluun bifa adda addaatiin hiikuuf yaalu. Hayyooleen xiinqooqaa sagalee dubbii irratti xiyyeeffachuun afaan meeshaa waliigaltee dhala namaa sagaleelee dubbii walitti qindeessuun yaada waliif dabarsaniin ta'uu ibsu. Hayyooleen afaanii hawaasaa immoo kan eenyummaa hawaasaa tokkoo ibsu yookiin mallattoo hawaasaa tokkooti jedhu. Gama biraatiin hayyooleen afaanii fi aadaa calaqqisiisaa aadaa yookiin baataa aadaa ta'uu ibsu. Keeyyata itti aanu haala kanaan afaanii fi hiikaa tokko qofa kennuun quubsaa hin ta'u. Sababni isaas afaan dalagaalee dhala namaa hedduu wal xaxaa ta'an hunda ibsuuf kan dhimma itti ba'amudha. Hayyooleen adda addaa dirree qo'annoo isaaniitiin wal qabsiisuun afaanii fi hiika kennuu yaalaniiru. Kanneen keessaayis saayikooloojistoonni dagaagina sammuu daa'immanii fi afaan barachuu danda'uu dhala namaa haala walxaxaa ta'een wal qabsiisuun qoratu. Antiroopooloojistoonni immoo aadaa hawaasa, haala jireenya, amantii fi falaasama jiruu fi jireenya amala isaa qorachuun kan danda'amu karaa afaanii isaaniitiin akka ta'e ibsu. Kanaaf dubbisa kana keessaatii gaafileen bahan jiru. Dubbisa kanarra hundoofnee gaafilee bahan kana hojjannaa. Maddi isaa mujula koorsii afaanii fi hawaasa keessaa kan bahedha jechaadha. Kanaaf amma gaafii ajajni sadaffaa isa kana dubbisa keessaa kan bahe qubee deebii sirrii qabate filannaa jechaadha. Dalagaaleen dhala namaa walxaxaa ta'ee ibsuuf murteessaan maalidha? A. Afaan. B. Nan barate. C. Saayikooloojii. D. Falaasama kan jedhu deebiin keenya afaanii jechaadha. Dalagaalee dhala namaa walxaxaa ta'ee ibsuuf murteessaan afaanii jechaadha akkuma dubbisa kanaatti. Keeyyata lammaffaa keessatti amala isaa qorachuun kan jedhu danda'amu karaa afaan isaatiin kan jedhu keessatti kan jala sararame maal agarsiisa? Isaa kan jedhu kun isaa kun maal bakka bu'e? A. Amantii. B. Hawaasa. C. Aadaa. D. Afaan kan jedhu deebiin keenya hawaasa. Amala isaa kan jedhu hawaasa. Dubbisicha keessa duuba deebitanii ilaaluu dandeessu. Gaafiin itti aanu immoo haala kanaan keeyyata lammaffaa keessatti haala kanaan kan jedhu maal ibsa? Afaanii fi aadaa, afaanii fi uummanni wal qabachuu. C. Hawaasa. D. Afaanii fi afaaniif hiikaan adda addaa kennamuu kan jedhu deebiin keenya afaanii fi hiikaan adda addaa kennamuusaa kan agarsiisu jechaadha keeyyata lammaffaa keessatti haala kanaan jechuun. Gaafiin kurnaffaa immoo mata duree dubbisa kanaa ta'uu kan danda'u maalidha? Maalummaa afaanii. Baan guddina afaanii. Caan afaanii fi uummata. D. Mallattoo ta'uu afaanii kan jedhu deebiin keenya maalummaa afaaniiti. Mata dureen ijoo dubbisa kanaa maalummaa afaanii kan ibsu ta'a jechaadha. Gaafiin itti aanu immoo afaan ilaalchisee yaadni dogongoraa kami? A. Afaaniif hiikaa tokko kennuun quubsaa miti. Afaan aadaa ni calaqqisiisa. Kunis dhugaadha. Hayyooleen hundi hiika tokko kennaniiru. Kun soba. Afaan yaada wal jijjiiruuf ni gargaara. C. Hayyooleen hundi hiika adda addaa kennan malee hiika wal fakkaatu dubbisa keessaa hin kennine. Kanaaf deebiin keenya C'dha. Gaafiin 12ffaan immoo yaadni afaan baataa aadaati jedhu maal ibsuuf? Aadaa ba'aa ta'uu, aadaan ba'aa ta'uu, aadaan uummata kan ifu yookiin daddarbu afaaniin ta'uu. C. Afaanii fi hiika kennuun rakkoo ta'uu. D. Eenyummaan saba tokkoo amantii isaa qofaan kan ifu ta'uu.
Maalidha deebiin keenya? Baa aadaan uummataa kan ifu yookiin daddarbu afaaniin ta'uusaa agarsiisa jechaadha. Yaadni afaan baataa aadaati kan jedhu kun. Gaaffii 13ffaan aadaa hawaasa amala isaa qorachuun kan danda'amu karaa afaan isaatiin kan jedhan hayyuulee seenaa, baa antiroopooloojistoota, caa hayyuulee afaanii, daa saayikooloojistoota. Kanaaf akka dubbisa irraatii hubannetti antiroopooloojistoonni aadaa hawaasa amala isaa qorachuun jedhaniitiin kaawwanii jiru jechaadha. Kanaaf deebiin keenya baadha. Gaaffiin itti aanu immoo 14ffaan afaan meeshaa waliigaltee dhala namaati kan sagaleelee dubbii bu'uura gochuudhaan tajaajilu ta'uu kanneen ibsan eenyu? A. Hayyuulee aadaa, B. Hayyuulee afaanii, B. Saayikooloojistoota, C. Hayyuulee afaanii, D. Antiroopooloojistoota. Deebiin keenya hayyuulee afaanii kan jedhu caadhaa jechaadha. Dubbisa keessaa akkuma hubannutti hayyuuleen afaanii maal jedhu? Afaan meeshaa waliigaltee dhala namaati jedhanii dhala namaa kan sagaleelee dubbii bu'uura godhachuun tajaajilu jedhanii kaa'an jechaadha. Gaaffii ajajni 4ffaan gaaffiin 15 hanga 18 jiran afoola irratti xiyyeeffatu. Xiyyeeffachuudhaan kan deebi'anii hiikni jecha fuula badee jedhu kam? Fuula badee jechuun A. Fuula fokkise, B. Jibbe, C. Gammade, D. Finniisa godhate. Deebiin keenya jibbe kan jedhu ta'a. Fuula badee jechuun jibbe. Namni tokko nama tokko yoo jibbu fuularraa beekama jechaadha. Kanaafiyyuu fuula badee jechuun jibbe jechuu agarsiisa. 16ffaan hiikni jechama miicee micciiree jedhu kam? Miicee micciiree kan jedhu hubatee ilaalee, dhiqee uffatee, tuqee ilaalee, utaalee cabsee kan jedhu. Deebiin Aadhaa hubatee ilaalee gaqqabee ol qabee jechaadha. Kanaaf deebiin keenya Aadha. 17ffaan ilkaaniin bulaa hiikni jechama kanaa kan wal fakkaatu kam? Ilkaaniin bulaa kan jedhu kolfa jaalata, B. Ilkaan dhiyaana isaati, C. Dhugaa dubbata, fakkeessee jiraata. Fakkeessee jiraataadha. Ilkaaniin bulaa jechuun namni fakkeessee jiraatu, kokkolfee ilkaaniin kan jiraatu, kan fakkeessee jiraatu, kan gamanas fakkaatu jechaadha. 18ffaan cululleen waan argatte butti. Waan argatte butti kan jedhu kun ergaan mammaaksa kanaa maali? A. Gaabbii, C. Hawwii, B. Hawwii, C. Hiree, D. Jaalala. Deebiin isaa hiree. Uma argate fudhachuu, uma argate butuu jechuun hiree isaatii jechaadha. Hiree agarsiisan. Gaaffilee ajajni 5ffaan gaaffilee tartiiba sirrii jechootaan tartiiba sirrii isaaniitiin kaa'uudha. Daa'immaniif jedha. 1ffaa irratti, 2ffaa irratti barbaachisaadha. 3ffaa irratti nyaachuun, 4ffaa irratti madaalamaa, 5ffaa irratti nyaata, 6ffaa irratti guddinaaf, 7ffaan sammuu, 8ffaan dagaagina. Ordarii sirriitii yeroo keenyu nyaata madaalamaa, nyaata madaalamaa. 5 deebiin keenya ammoo maal ta'a? Nyaata kan jedhu 5ffaa irra kan jiru, madaalamaa kan jedhu 4ffaa irra kan jiru, nyaachuu kan jedhu 3ffaa irra kan jiru, guddinaaf kan jedhu 6ffaa, guddinaa fi dagaagina 8ffaa, sammuu kan jedhu 7ffaa, daa'immaniif barbaachisaadha kan jedhu. Deebiin keenya caa ta'a jechaadha. Caa maalidha? Nyaata madaalamaa nyaachuun dagaaginaa
guddinaa fi dagaagina sammuu daa'immaniif barbaachisaadha jennee akkasitti keenya jechaadha. Hayyee kan itti aanu 20ffaan kabaja. Dubartiin sirna guddaa keessatti gadaa qabdi kan jedhu tartiibni isaa inni kun tartiibaan yoo keenye dubartiin sirna gadaa keessatti kabaja guddaa qabdi. Dubartiin kan jedhu lammaffaan jalqabarra dhufa. Dubartiin kanaaf deebiin keenya sirna gadaa sadaffaa irratti lammaffaa osoo sirna gadaa keessatti dubartiin kabaja guddaa qabdi kan jedhu ta'a. Waan hanga dhumatti dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo itti aanu immoo yoo haalli mijate isa kan Ingiliffaa isiniif qabadheen dhiyaadha. Galatoomaa.